في ملء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاميلي كوكم فيا جرتونكم والله العظيم مicayyoon kanaa namitti ijaarra karaa guddaa irratti Egaa akkuma argaa jirtanii obboloota koo waa tokko isiniif dhaamaa ijoolleen akka micayyoo tanaa madamishii manaa baastee halkan manaa baastee guyyaa 3 ala bultee jedhanii egaa akkuma beekamu Dubaay kanatti achi ijoolleen arganii fuudhanii galanii jechuudha guyyaa 3 ala bulchite. Kanaafiyyuu wanti nan isinii dhaamu yoo jiraate keessattuu yeroo ammaa kana ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kalach jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo ni beektu ijoolleen beektanii yeroo mudaa kana keessattuu saraatanyaa fi ansaroonni baay'ee tokko wal loluu baay'ee tokko wal dhabuu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nan isinii dhaamu jiraate wanta biraati miti. Maal siittiin deebisina yoo giddiidhaan kan isin baastu ta'e yookiin bilbila qabaattan ta'e sagalee ishiin isinitti dhiyyite san biyya kanatti immoo arrabni naurii baay'ee tokko naurii jabaadha jechuudha. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan ni beektu. Madamin ta'e si arrabsee taanaan mana hidhaanii seenti. Sagalee ani ishiitti kaawwattu yoo ta'e bilbila keessan sagalee isaa bantanii as keessa gadi godhattanii dhaggeeffattu waan ishiin isiniin jettu san hunda jechuudha. Yeroo sanitti ba'i kan siin jette san marrajaa godhattee poolisii bira deemta. Waa takka ishee wanti isin sodaachisu takka illee yoo gadi baataniyyuu jechuudha. Yoo isin ariite kanarraa gadi ba'i siin jettimi gadi ba'i siin jette dhugaa dubbachuuf yookiin biyyatti hin galta yookiin immoo hojii sisseessaa jechuudha. Ijoolleen akkasitti jiran hiriyoonni koonii jiru jechuudha. Yeroo Ramadaa kana ture ijoolleen 2 turan. Itoophiyaawidha. Baay'ee takka makaraa agarsiiste ansarri ishee jechuudha. Baay'ee nama hin jedhamne. Isaan booda ijoolleen tun baqa gubatanii jennaan dhugaa dubbachuuf gubatanii jennaan nyaatanii dhoowwatti baqa wanti ishiin hin goone waggaa tokko doo gubatanuu dhuma bo'an waggaa tokko turanii jechuudha. Yeroo kanatti ijoolleen sun dhugaa dubbachuuf bilbila irreen yeroo baay'ee ani halkan laadu malee bilbila irreen heeyyamanii fi baay'ee tokko haala rakkisaa keessa turan biyya kana keessatti. Yaa ta'u malee ijoolleen suni maal godhu guyyaa tokko baqa gubatanii jennaan maal baqa namni beektanii yoo una keessanii ol ta'e kutannoo yookiin hin duuna yookiin hin jiran jedhanii kutannoon tokko hin jira miti. Kanaaf kutatanii hin ba'anii jechuudha. Yeroo ba'an kana wal fudhatanii hin ba'an sagalee ishii hin qabu jechuudha. Yeroo ishiin arrabsitu yeroo ishiin baqa waa hundumaa jechuu sagalee ishii hin qabu. Yeroo kanatti ba'anii raawwatanii itti bilbilanii poolisii bira ga'anii maal taatee jedhanii gaafatanii akkanatti itti himanii bilbilanii fi koottaa isheetti bilbilanii jechuudha. Namtichi hin jiru. Yeroo kanatti koottaa saraatanyaa amma galaa gara biyyaa galuu barbaaddu eeyyan gara biyyaa galuu barbaadna. Yeroo kanatti ijoolleen sun hin gallu du'a keenya nu achitti hin gallu nu ajjeesti jedhanii u'uudhanii iyyanii dhugaa dubbachuuf paaspoortii isaanii poolisoonni irraa fuudhanii fi jaarsan irraa qawaan miidhaman arganii miidhaa isaanii hunda arganii fi feeyyuu poolisoonni isinitti hin caqqamtu. Dhugaa dubbachuu keessattuu imireetii keessa warreen jirtan jechuudha. Aaduma sodaatu malee ijoollee haaraa yoo ta'in alatti ijoolleen nama fakkeenyaaf sodaa isaanii waan takka illee hin qabaatin. Kanaaf ijoollee san fuudhanii bakka hojii galchanii ijoolleen sun haala bareedaadhaan hojjechaa jiru siniin jedha. Dhugaa dubbachuu mana sanitti hin deebisnee iyya ishee san dhageessisanii paaspoortii isaanii irraa fuusisanii irraa fuudhee fi achumatti fiddee fi bilbilee tokkosuma yaa'u poolisoonni irraa fuudhanii paaspoortii ijoollee sana irraa fuudhanii isaan booda ishiin gara biyya ijoollee 2 yeroo tokkotti jechuudha saraatanyaa isaan akkasitti hojjetatanii siniin jedha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo akkana miidhaan akkanaa kun sinirra ga'e sodaa takka malee isaan bira
isin galee isaan bira deemtu jechuudha. Kennaa akkasii wanti nama sodaachisu takka hin jiru. Beeksanii paaspoortii qabdu. Baddanii yaalan hojjettan poolisii bira dhaqxan afaan beektu. Afaan oo beeksan immoo marraajaa bichaa qabaadhu malee kan si gargaaru jechuudha. Kanaaf ijoolleen haaraa nama dhufattan yoo ta'e kan afaan beektan alatti guyyaa 3-4 buluun dhukattanii lubbuun keessan darbee jechuudha. Isin beekin biyya keessanitti reegaluu isin wayya. Ijoollee meeqaan gadi baasaniitu rakkoo wayii ciisanii achiifaa argaman. Kanaaf achi akka biyya keenyaa miti jechuun biyya keenya keessatti dhugaa dubbachuuf rakkattee argachuu baatte nama gargaaree silaaluu hin jiru jechuudha. Isin galee wayii miskiina jedhee namni siyaasa hin jiru biyya kana keessatti akka biyya keenya seeteeti barandaa buluudha ta'e naan akka kanaafiyyuu waan akkasiitii keessanis immoo warreen afaan hin dandeenye immoo ijoollee biraa inaasoftu yoo ta'e lookeeshinii keessan lookeeshinii nama salphaadha. Akkaataa lookeeshinii erginuun illee hin beeknu warreen jettan amma weessaa umarra galtee lookeeshinii hin jira dubbisa hin beektu yoo ta'e lookeeshinii kan jiru bootaa ati jirtu san naannoo san siifida. Nama biraatti rakkoo ergatte gaafa rakkinni waan akkanaa muudannoon akkanaa kun si mudate lookeeshinii san nama biraatti hiriyoota keessatti ergatte isaanillee akkasitti si barbaachisuu danda'u. Anna waan akkasiitii isin jedha. Kanaafuu ijoollee keenya of hin dagatinaa keessattuu yeroo ammaa kana yeroo masaanii kana ijoollee baay'ee baasu yeroo baay'ee biqaa gisee akkanaa kana araboonni biqaa hin beekan seexanni hin hidhamti jennaan sirii isaanii irraa dijjiti. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa baatanii poolisii sodaattanii rakkoo ciistanii isaan booda dhukkubaan saaxilamtanii siriidhaan lubbuun keessanuu dabarti. Waan akkasii yookaan biyyatti isin galcha yookiin bakka wanti inni isin ajjeesu tokko hin jiru jechuudha. Wanti nama sodaachisu takka hin jiru. Oo isin gargaara oo isin hin gargaarin immoo namootatti iyyattanii namoonni isin gargaaruu danda'u. Namoonni hojii isin galchuu danda'u. Kanaaf sodaatu akka malee akkasitti wal gargaaruun ni jira isiniin jechuu barbaadetanii yeroo ammaa kana baay'inaan ijoolleedhaan wal loluu hin baasu alatti baasu gisee hawaasan dhugaa dubbachuuf mee namoota meeqaan yeroo biyya kana keessa jiru arras kuni badee arras kuni hin ba'a arras kuni baqa yeroo baay'ee saraatanyu argaa olaaluma kanatti dhugaa dubbachuuf ijoollee badanii deemanii jechuudha hubatanii. Kanaaf yeroo nammaa kuni jireenya akkittiin tun akka hoggaasitti ilaalamti. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Yommuu kan nama taragaaga'u ta'e yeroo sanitti jalaa dabarfattanii aara isaanii san jalaa dabarfattanii simimiidhaan obsa namni qabu kaayaa'u ni beektu obsa nama qabutu kan biyya arabaa keessa jiraatu namni dhugaa dubbachuuf obsa sirriitti nama barbaachisa. Namni obsa hin qabne jechumayyuu hin ga'u garuu namni obsa qabu bakka yaade hundumayyuu hin ga'a jechuudha. Kanaafuu obsis barbaachisaadha. Hunduma keenya waaqayyo obsa nuuf haa kennu isiniin jedha. So waan akkasiitii obboloota koo taaggaasuudha. Waa hundumayyuu danda'uudha. Hanga waaqayyo nama dandeessisetti danda'uudha isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa.